Maqaan koo Daani'el Dafaan jedhama. Kanaan dura viidiyoo baay'ee baaseen ture. Viidiyoo koo sanarratti waan tokko ibseen ture. Har'a waa lama qabadhee kanan as ba'e. Tokko waa'ee qawweeti. Haa ta'u malee duraan dursee wanti jechuu barbaadu amma gaa wallaansoon hamma ammaatti godhame baay'ee nama dinqisiisa. Wayyaaneen raafamaa jirti. Haa ta'u malee wallaansoon keenya sadarkaa lammaffaa irratti darbeera jechuudha. Maaliif wayyaaneen deebii ishee laattee dhagaati qawwee fudhadhaan lolaa malee nagaadhaan hin jiru waan jettu nutti agarsiisteetti. Uummanni Oromoos barate gaa kana booddee qawwee malee harka duwwaa gadi ba'anii dhumuun akka hin danda'amne agarree barreega. Haa ta'u malee qawween kun attamitti argamase jedhu isa itti yaaduutu nurra jira. Qawwee kana argachuu waamin qawwee kana immoo attamittiin itti ciccina. Qawwee kana jaalala attamittiin horanna qawwee irraa attamittiinitu dhuunfanna attamittiin irratti duuna attamittiin akka haadha manaa keenya akka mucaa keenya hangafaatti ilaaluu dandeenya. Qawwee kana hamma duunutti attamittiin irratti ciccina isa jedhu kanatu baay'ee nu barbaachisa. Agartanitti yoo taatanii jabana Minilikii harka duwwaa lole sabi keenya kanaafiyyuu dhume. Jabana Haile Sillaasee sabi keenya qawween akka harkaan galle godhamee dhowwamaa turan. Qawween qabus Oromoon tasuma qawwee akka hin arganne ta'e hin hiikkachiisu yoo inni qabates hin hiikkachiisu. Yeroo jabana Xaaliyaanii xinnoo qawween harka galee ture isa immoo Haile Sillaaseen baqatee yeroo deebi'u haadhuma isaa harkaa guuree fixe. Namni harka duwwaa jiraataa ture. Darbee baalabbaata warra jedhamu akkatti hafe malee qawwee namni qabachuu hin dandeenye. Lafa sin qabu horii isaa sin qabu qabachuu hin dandeenye. Haa ta'u malee warra Habashaa harkaa warra Amaaraa harkaa warra Tigree harkaa qawween fuudhuu hin dandeenye. Qawwee isaanii qawween kabajaa akka itti horu waan beekaniifitu qawwee isaanii irratti cichanii hafan. Haile Sillaaseedhaafis Minilikiifis nafxanyaa jedhamanii biyya keenya keessatti nafti jechuun egaa qawwee jechuun qawwee qabataniiti kan isaan biyya keenya saamaa ajjeesaa turan hidhaatu kan turan. Kanaaf sabi keenya qawweedhuma waan jedhamu wajjin waliyyuun barre walwallaale yeroo dheeraa maaliifi oonii godheen eeboodhatu caalaa amanuutti ka'e. Amma qaruu jiruunsaa jijjiirameera. Sabi keenya sammuunsaa saayikooloojiinsaa hundumtuu jabana wajjin jijjiiramuutu irra jira yaa ijoollee. Kanaaf ani waa'ee qawwee kana irra deddeebi'ee dubbachuun narra jira jedhee yaade. Qawween kuni amma akkasiin agartanitti qawween kabajaadha. Qawween kabajaa sitti uwwisa. Qawween daangaa kee ittiin eeggatta. Qawween diina sitti roorrisu sirraa dhaaba. Kanaafitu qawweedhaan lolta. Addunyaan dhiisi eeboodhaan dhagaadhaan walluun jaban durii hafe hin jiru. Amma qawweedhaanitu biyya abbaa keetii protectii gootaa jechuudha. Biyya abbaa keetii bira dhaabbattee eeggattaa jechuudha. Kanaaf qawwee kana irratti xiyyeeffachuu danda'u attamittiin arganna attamittiin saamna attamittiin harka keenya keessa gashan isarratti sammuu keenya ija keenya hundumaa achirratti deebisuu nurra jiraa jedhee yaada. Kana naasoo barbaade. Ilaa mee waan tokkoon isinitti hima. Muuxannoo koo gaaf tokkoon isinitti himuu barbaada. Yeroo har'a waggaa 40 ta'a. Waggaa 38 39 40 hamma isaan beeku. Haa ta'u malee yeroo Haile Sillaaseen kufee dargiin zamachaa hidhee ijoollee barattuu mana barnootaatiin nu baasanii biyya keessatti nu facaasan. Ani yeroo sana Wallaggatu na ga'e. Wallagga keessaa yommuu daarii Sudaanii gidaamiidhaa gadi Jimma Nunnuu Jimma Tibbee kan jedhamtu. Magaalaa xixinnoo sadiitu wal bukkaa'ee jira. Jimma Nunnuu Jimma Tibbee kan jedhamtu. Achitti ramadame. Achitti akka barattoota nama 100 ta'anii dhanne egaa dubartoonni akka nama 15 akkas ta'u nu immoo akkas 78 79 taana warri dhiiraa. Haa ta'u malee hammana ta'anii dhanne gabaree maalbarii dargiidhaaf ijaaruudhaaf biyya dammassuudhaaf dhanne egaa. Yeroo dhannu maaltu ta'ee namoonni yeroo sana dammaqan namoonni nu caalaa beekanii ilaa dargiinii qawwee biyya abbaa keenya keessaa Oromoo harkaa saamaa jirti. Waradaatti guuraa jirti, awraajjaatti guuraa jirti. Hin saamsisinaa kan jedhu oduun nu dhufeera. Amma maal goonee ijoollee Oromoo hamma xinnoo taaneetu bakka tokkotti walitti qabamnee haasofna ture. Booddee yeroo nuyi achi geenyu lafa zamachaa kanaa dargiin waradaan suni already saamee qawwee gimjaabeetti keessa gasheera. Jennaan dhannee gaafanne gabareedhaaf laannaa innaan badaaddanaa naa awraajjaattiin ergaa deebinee
ijoollee walitti qabne ijoollee amansiifne dhaannee halkan zabxiyyaa poolis xaabiyaa isaanii cabsinee guyyaan isaa gabaadha hundumtuu machooftee lafteetti halkan walakkaa lafaadhaan saamnee qawwee 300 fuunee borumtaasaa labsinee qotee bulaa yaa'ee dhufee qotee bulaa kana ilaa rasaasa muuxadhu inni rasaasa muuxatee mallatteessee yoon du'e namatti hin kennudhee waan godhe fudhatee gale. Kana keessaa kana yeroo sana gaa komiidiin kana geggeessaa turre nama 3 turre. Amma yeroo kana goonee qawwee kana cabsinee saamnu ganama yeroo waradaan ka'u saamameera telegiraamii godhanii awraajjaan finaansii erge nuyi kanan beenu. Amma booddee gidaamiidha gaafa kuni finaansiin dhufe jedhanii dhaga'amu gidaamiidha qotee bulaan fiigee dhufee baddaniittu kun abolo jedhama warra nama 3 aanaa Girmaa Dibaabuu Hasan kee gurbaa Harargee tokko gurbaa Shawaa tokko aanaa sadan keenya qabuu dhufan jedhanii gaafa nutti manii hin banne gaanu galgala bannee achumaan qirixxe biyya walal kan gaara walal geessa bullee achumaan guyyaa 2 deemnee mana keenyatti gallee ijoolleen achumaan hin deeman baakootu geggeesse. Haa ta'u malee torban 2 eege waa'ee qawwee sanaa dhaggeeffachuudhaaf torban 2 booddee finaansiin dhuftee labsitee qotee bulaan hiriira galee qawwee kana fidee itti kenne. Baay'een gadde maali kun jechuudha. Qawwee kana tola argate ittiin dhiinne ittiin rukutamne ittiin waraanamne jaalala hin horanne waliin baranne qawwichaa wajjin. Qawween kun akka inni kabajaa sii horu akka inni bilisummaa sii fidu hin barre Oromoon. Kanaaf fuudhee kenne. Ammas taanaan ani ilaa wanti isin galuun irra qotee bulaan keenya achuma jira jechuu qoomni. Qotee bulaan guddateera. Garuu qawweetti gatii guddaa itti kennuu danda'u nurra jira. Kanaaf ani qawwee isa alaa bitanii seensisuurraa qawwee isa achi jiru saamuu danda'u qaba. Uummanni keenya qawwee sana irratti wareegama kafaluu qaba. Reebee harkaa fudhachuu, dhahee harkaa fudhachuu, waraanee harkaa fudhachuu, saamuu, deebee zabxiyyaa ishee saamuu qabu. Yeroo kanatu irratti du'aa jechuudha. Maaliif irratti kafaleera? Ilaa tokko wanjala hojjeteera. Maaliif hin saame? Lammata itti dhiigeera. Sadaffaa akka qawween kabajaa namatti horu amma argeegaa Habashaa yeroo isheen magaalaa ishee keessatti dhaabattee qawwee guurtee karaa irratti xiitii akka rasaasa akka bishaanii roobsitu wayyaaneen sodaattee deemte. Har'a wayyaaneen ilma Oromoo tokko ariitee akka bosonuu yeroo ajjeeftu Gondor magaalaa Gondor keessatti Habashaan xiitii akkasittiin rasaasa yeroo roobsitu Gondoree dhaqaniitu ortodoksii intini baaji qeesii ishee guurtee dhatteetu dhiifama kadhatti. Meelaadha ilma Oromoo dhiifama kadhatu rasaasaan itti haasa'u. So amma gaa nuyi murteeffachuu nurra jira jechuudha. Kanaaf egaa qawwee kan barbaachisu. Kanaafitu qawween kabajaadha namatti tora. Biyya namaa deebisa. Biyya namaa bilisoomsa. Addunyaadhumatu qawweedhaan haasa'ama. Qawweedhaan haasa'uu jalqabe addunyaan hin jiru haasaa kan biraan hin sobuunni akkasii nagaadhaan maaloo hin jiru. Taas hafenni waan hin dhalanne waan hin jirre odeessu. Kanaaf yaa uummata Oromoo kan si baasu ofii dhachiisuudha. Sadarkaa lammaffaatti dabarsuudha. Qawwee kee irratti du'i. Qawwee kee haadha manaa keeti. Qawween kee mucaa hangafa keeti. Dabarsitee hin kennin. Ilaa qawwee yoo fudhatte dhuftee si gowwoomsuu dandeessi. Birrii ofii isheetii waan attamaa bultuuf wayyaaneen birrii dhoqqee kana fuutee ilaa kun sirraan bita jechuu dandeessi. No. Akka isaan barana Gondoriitti dhaqanii qawwee tokko birrii 60 binnannaan Gondoriin lakkii mucaa hangafa mucaa keenyaati jedhee ari'e sana atis ari'uu danda'uu qabda. Kanagaa kan kabajaa sitti uwwisu. Yeroo kanatu jilbeenfatti wayyaaneen jechuudha. Kanaa gadi tas eessayyuu ga'aan jirru waa'ee qawwee kana itti yaadamuu qaba. Amma kaasaatii qawwee irratti xiyyeeffadhaati. Ilaa gumaa keessan baafadhaa. Kana kan hin dubbachuu barbaade. Lammaffaa kan hin dubbachuu barbaade addi bilisummaa Oromoo egaa uumamee waggaa 40. Maaliif dadhabee, maaliif laamsha'ee, maaliif sun ta'ee, maaliif kun ta'ee, maaliif mooraatti galee, maaloof kana, maaloo hundumtuu karaa isaa sababa isaa. Garuu waan isin dinqu dheengadda gimboota sabaattiidhaaf maarree warri poolitikaa Oromoo keessa jiran kun yeroo dhaqanii mallatteessanii tokko gadi ba'ee maal jedhee ilaa
yeroo Haile Sillaaseen kufee yeroo Haile Sillaaseen kufee sana warra wajjin yeroo mana barumsaa yeroo wallaansoo maree laaraashu gabareedhaa fi qotee bulaaf lafa ta'u inni yeroo falmaa turre sana maaliif deemtu maaliif nu dhiiftanii deemtu ganda gandaan maaliifitu jaarmaa kee ijaarrannaa ilaa Oromootu jaarmaa ijaarrataa jira OLF jedhee yoo amma dhannee keessa seennee qabne maleessa impaayera kana diiguu danda'a gadheetti gara gadheetti deessa kanaaf achi dhannaa yoo simbira jiraanni qabeema tokko lama baanna gatiin qabu nuun jedhanii ገና እኔም ድሮ ትምህርት ቤት አብረን እያለን እሳቸው እንዳሉት እኔ ወደ ኢህአፓ ስገባ የለም እኛ ደግሞ ኦነግ ውስጥ እንገባለን ያሉን ጓደኞች ያሉ ለምን እንደ እስካሁን ድረስ የምንታገለው በኢትዮጵያ አጀንዳ ላይ ነው ለምን ወደ ኤትኒክ ወይ ወደ ዘር ድርጅት ትሄዳላችሁ ብዬ ስጠይቃቸው የሰጡኝ መልስ ምንድነው እኛ ካልገባንበት ህዝብ የሚኖረውን ግንኙነት ለመጠበቅ ካልቻለን እና ጠላትነት በህዝብ መሃል ሊፈጠር እንዳይችል ለማድረግ ካልቻለን የብሔር እንቅስቃሴ አደገኛ ሊሆን ይችላል ከናንተ ጋር ኢህአፓ ውስጥ ብንገባ ምናልባት አንድ ጠመንጃ ሁለት ጠመንጃ ተሸካሚዎች እንሆናለን ግን ኦነግ ውስጥ ብንገባ አደገኛ እንዳይሆን ድርጅቱን ለመከላከል እና በጥሩ መንገድ እና የትግል አንድነት ከሌሎች ጋር ለመፍጠር ያስችለናል ያሉኝን አረሳ እና ይሄ ነበር ምክንያታቸው ኡመተ ኦሮሞ ኩኒጋ ዴቢ ኢሳ ኡማቲ ሲፊ ዴቢ አርገቲ ሞን አርገን ዴቢን ኩን ቱቱ ወጋ ሜቅመታኑ ናንሳ ቶይ አዲ ብሊሱማ ኦሮሞ ጋፋን ኢጄረሜ haji de gafan ijerame habashani nu keessatti nama shi ijerate jechuudha warra Itoophiyaa jedhutu nu keessatti ijarame jechuudha kanaafitu lafa tokko yoo ga'uu dadhabne jechuudha kanaaf tochoo dadhabne maaliif abaluu faadwan maaliif baaroon du'e abboomaan du'e gadaa gammadaa magarsaa barii kan du'e igazuu bantii kan du'e nadii gammadaa kan du'e guutama hawaas maaliif du'e buruusoo maaliif du'e qaasaahun maaliif du'e abbayyeen maaliif du'e ለሜሳ ቦሩ ለማ ወርቄ ማሊፍ ዶን ማሊፍ አበሉዱ ማሊፍ ኮሬል ተስፋ ደረሳ ማሊፍ ዶ ሻምበል ሰለሞን ተሬሳ ማሊፍ ዶ ዘሪሁን ማሊፍ ዶ አበሉ ማሊፍ ዶ ነም ኩማ ተማለካውን እንደንዳ ነሞታ ከነሙ ወረም ቤኩዳ ሆዱዳ ሚቲ ወረም ቤኩዳ ኩኑንቱ ገራከኝ ወጠላቱ ገራከኝ ዋዳቱ ገሩ ዋቀዩ ነገለቱ ከነ ሁንዱ መሳደገኝ deebii kenname kanarratti gaaffiitu ta'e gaaffiin maal jedhame okay yeroo sana hoogaa dhiiftanii gadi baataniiti amma maal ta'eetu jennaanitu warra mamallatteessaa jiru kan maaliifitu biyyatti galtanii geggeessine jettanii yaaddanii jedhe gaaffii dhiyeesse OMN gaafanni gaaffii dhiyeessuufi maal jedhanii deebisu ammadhan ummatichatu du'a hinjifateedhan ummatichi du'a hinjifatee du'a sodaatu kana booddee ummanni sarakkaa sana ga'eera kanaaf hoogganuudhaan naa jedhan ummata du'a hinjifate silaa kan hoogganu hooggana du'a hinjifatetu hooggana du'a hinjifatetu ummata du'a hinjifate hooggana malee hoogganni du'a hin hinjifatin hoogganni du'a baqate hoogganni dirree lolaa baqatee ba'e hoogganni mooraatti nama naqee baqate tokko hooggana du'a hinjifate tokko dhaqee hooggana yeroo jedhu hin faallessu kun ilma Oromoo attamitti ilaalta kan attamittiin kana ilaaltu attamittiin hoogganni du'a hinjifatin tokko saba du'a hinjifate tokko geggeessuu danda'a kanaaf anani yaadi kan koo garuu ilaa si'i isa achitti dhiiga boorate si'i isa baaruda rasaasa funfati isa haati keessa biratti kuftee dhiigi jigi isa shamarran meeqa dhiigi jigi isa ijoollee xoxobbee meeqa si biratti dhiigi dhangale si'i kan gaggeessu nirra jiru si'i waboon si'i abaawoon namni tokko dhufee akkasiin geggeessine borganama yoo dubbiin itti badee si dhiisee baqata tas nama tokko namanii kana booddee kan geggeessuun sirra jiru hooggana cimaa baachuun kan sirra jiru si'i kan geggeessuun sirra jiru hundi keenya warri ala jirru ala jirra baqataa si jila hiriir si gargaara
waan barbaachise hundumaan kan itti gochuun sirra jiru hoggana baafattee hoggana isa du'a hinjifate isa dirree lolaatii faraxxate baqatee hin deemne isa hin baqanne janna fiingee isa jala dhaabatu isa lola beeku isa dhiiga ija isaatiin arge isa filadhu isa kan si baasu isatu taa'ee si haasa'a isatu deemee si hodeessa isatu politikaa si hojjeta politikaa kana samii keessa fuudhanii kaa'u wanta akkasiin jiru sumatu hojjeta sumatu beeka sumatu barate kanaafi nama tokkotti dabarsiteen kennin yaada kee alarran kaayin biyyuma keessatti jabaadhu waaqayyo si wajjina ta'u ila dhumarratti habashaan biyya abbaa keenya keessaa bahuu qabdi hin baatimu oromiyaan hin bilisoom republic of oromiyaan hin ijaaramu waaqayyo si wajjina ta'u jabaadha